kifileen mana keessaan qabattama narra ture baay'ee narra ture waan ta'eef dhiigni kiyyaana keessa dhufannu amma dhiiga akkamitti yaadna dhiiga gurraacha qulqulluu gurraacha kana cabsiisaa jira jechuudha. Yoo maali bakkuma inni dhufu hin beeku baay'ee kanatu yaa'a ani dhumas yaadaru gurraacha gubataa kana keessa yaa'a. Hoggaan ciisillee kinoo akkanatti boraatii kiyya jalatti yaa'ee afaan kiyya na cufee funyaan kiyya na adda kiyyallee ol deebi'ee adda kiyya keessatti na cufa jechuudha. Sirba sa'aatii 11 irra sirna hojjechuu dadhabeen jiraayyuudha dhugaa sirma yaada mataatti qabana jibshaashidhaan mataa kiyya hidhadhee akkanatti deema malee angooda hin deemee jira baay'ee narra ture koo xiqqaatee ji'a lama ol narra ture. Sababbiin isaa yaa baay'ee tokko baay'ee waan shittaan mana keessa hin jiraata isaan bakka ijoollee dhiiraa kana wajjin arrafa. Kibilillee hin qabanii garuu hin ciisii wanna ciisaa kana shishaa tuutuu bakka fooliin isaa bakka baay'ee tokko bashtaan haas ta'u. Bakkin ani kafanatti tokkosu kifileen ani kafanatti tokkosee kifila kafana as takakkalu duraan kifilii keeti kan jedhan jechuudha ogaa qorraachi keessa irraa. Isa kennuun qabu maaliif maarawaa yookaan mokoyii fi qabu jechuudha bakka hoggaan tokkosuu inni abidda bakka manni immoo gadi walitti dhiyaattee jirti booqirra waan ta'eef baay'ee ho'a ho'uudhaan akka fayyadaaf dhiyeenya akkanatti lukarra ganna yaa'ee yookaan uffata tokkosuu jechuudha. Sababii ho'a dirraanis kan ka'edha yeroo kun isaa wajjin kifilii isaanii seenee sa'aatiin argametti sa'aatiin kifilii isaanii seenee bakatti malee haala mattaawaqaa dafee paaspoortii kiyyaan alatti hin bahe tasa shoorxaan biyya kana ammoo baay'ee matfoodha nama yoo qabanii mana hidhaatti gaafi tokko malee nama darbatan jechuudha. Ammoo barbaaddee nama teechisanii yaa'u sirruma ani eeggiidha waan an jiruufu isiin yaada na didde malee eeggiin akka jedhutti ammoo barbaadde ji'a sadi dabarraan iyyuu ofii isheetiin xiqqeetti kuttee yoonaan hin barbaadu iyyuu jedhee nagalchuu ni dandeechi. Biyyatti nagalchuu ni dandeechi jedha eeggiin isaanii jechuudha. Ani nama naa dubbatuu fi nama yeroo natti dabe kanaaf malee nagalchuu ofuma isheetiif xiqqeetti kuttee bakka hin barbaadu jedhu odoon dhukkubsachuu baate oduu hojiin natti baay'achuu baate oduu hojiin humna kiyyaa ol ta'uu baate hin barbaadu yoo jedhe ishiin dirqama xiqqeetta of isheetii kuttee akka biyyatti nagalchitu ajajjii akkanaa ni qaban. Garuu biiroo asiititu waan dabaa ta'ee fi biiroon Itoophiyaa waan anagaa ajala kaasuu didanii maallu kooti jaanitu wanzimi jedhaniif malee seera akkasii ni qaban eegi seerris ni gaafata. Bakka hundattuu seerri ni gaafata seerri biyya kanaa xinqaaqee ni qaba waan ta'eef ani akkaman kana seenanuu jechuudha akkuma seenanuu beebiirumatti na deebise maaloo jennaan diddee atantamaan dafteetu na baaste jechuudha mattaawaqaa na baasnaanis duraan ichi sarratanyaan hin jiru jedhee gaafana sarratanyaan jeese annaa baay'ee tokko baay'ee ulfaataadha hojii mana kana baay'ee ulfaataadha sin jedhe haadha kiyya odoon dhukkubarra iyyuu bobaadhe baay'ee humna kootii oli hojii humnaa olii immoo namumti kamiyyuu seerumti kamiyyuu nama hojjisiisu ture hojii humnaa olii jechuudha. Maaliif booda nama adduu hin danda'an maali biddilibsii miica harka kiyyaan biddilibsii guyyaa guyyaatti miica intalli takkittiin ammoo anaa kana geechi ofirratti fincoofti firaashii irratti fincoofti daayippariidhaan jiraatti garuu daayippariin godhattu na jibbisiisa jetti waan ta'eef firaashii guyyarraa nan miica firaashii gurguddaa biddilibsii irraan afattee isarra ciisti inni akka gudiitti xaraasa irratti gadi fincoofti guyyaa hundaan harka kiyyaan biddilibsii miicaa biddilibsii maashinaan miicamu asitti harkaan nama ejjisiisa jechuudha. Lukaan irraan deema isaan ol baasa kan baay'ee tokko dhukkuba nattaan ga'ee ture mana shishaa qabanii ijoollee isa keessa rafan ijoollee dhiiraa kun saddeetis ta'anii biddilibsii tokko fudhatanii rafuu jechuudha hoggaa rafan. Annaa isas natu miica harka kiyyaa na miica biddilibsii gurguddaadha inni inni bakka baay'ee tokko garaa kiyya malamaa kiyya walitti na buttee na qoqqobsaa ture garuu waan ma godhawee uumamaan hojjechaa jira malee hojii humnaa olii keessin jedhe anu ofii kiyyaaf dhukkuba kana yoo hin taane ani ofii kiyyaaf dadhabbii mana kanaati hojii humnaa olii ta'uudhaan nan du'aa dhuguma waaqas hin jedhan waan du'a
ujung nauli tan hojjedha waan ta'eef akkuma duunaan beeka garuu waan guddaa hongadi bahee fiigichaan hunda poolisii akkasitti mana dhaana galche jedhee tan malee ishiidhaan immoo sossobee lolaan illee hojiillee dhaabee yerootti nageessita malanna ashaafareen hin ta'u deemtu. Amma waggaa lamaatti dirqama naan jette giddiyaan na hojjisiisuu jirtu waan ta'eef kanaaf yaada. Ani waa akkasii kana chiliji yookaan baraduu kana mataa kee irratti yaadamaa yoo hidhadhee tan rafaas gabeera. Mataa kee irratti hidhadhee tan shaashaan ofirratti gadi dheetan rafa. Mataa kee akkasumayyuu sirruma na dhukkuba anallee waan ta'eef bakka rifeensa kee adda isaa qabaradhatan mataa kee irratti gadi dhee anuma irratti bulluqa jechuudha. Innaa hoggana kunuun immoo wanti jedhe qoonqootti na deebi'aa afaanin na yaa'aa. Sammuutti illee ganna deebi'ee na ukkaamsa jechuudha. Sirumaan akkasitti ofirraa gadi baasee malee akkasitti ol deebisee qoonqootti ganna duudha afaaniin na ba'a jechuudha. Innaa maamti waaqayyootu beeka waan ta'eef rabbumaatu beeka. Hiikoosaa waaqayyootu beekame waan hundaafu maalan beeka hakiimiin kunis waan namaa gochuu danda'u hin beekane waan hundaafuu qaamee baradoo kana matuma irratti kan qabadhaa qo'ee shaashuma nama mataa irratti gadi hidhadha waan ta'eef rakkoon qabu baradoon mana keessadha. Rakkinaan qabu boodee kee waan hundaaf mana cinaan naqe namni tokko iyyuu hin barbaadu iyyuu jettee hojumtuu sitti ulfaatee jedhan. Si madiciisee hoggaataan si keessa jedhan turan garuu dubbaa ishee ta'a malee sinteessitu jechuudha. Sinteessitu ani mokkoree guyyaa tokkichi sodaadhatanichi waan galgala ka'e malee. Si'as baraarraatii sitti deddeebi'ii bakka. Galtuu maalan taatu bakka isheen waa baay'ee softi waan ta'eef akka nama tokkootiif namni tokko ammaa sirma yaadumaa yoo hin barbaadu yoo jettan akkasuma xiqqeetti kutanii si geggeessu. Tuni garuu fi waan akkasii hin gootu. Dirqamatti ishiin hundumaayyuu homaa miti hin cannaqamne haadha ta'uushi. Waaqayyootu beekaa hin cannaqamne rabbitu beeka waan ta'eef. Kanumaan duuta soodhe kun harka rabbiiti waan jiruufi homaa miti as keessumatti hafuudhaaf biyya kana dhufte yoo jedhe homaa miti hundaa'u. Waaqayyoon namarratti raawwate homaa miti harka ishee waaqayyoon irraa. Sagaleen obboleettii keenyaa kunoo isa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkaataa ittiin funuunni kun irraa dhaabachuu danda'u yoo beektan mana madaamii keessatti waan tokko fayyadame yoo jettan koomentii jalatti kaa'aa fi isiniin jedha amma haalli mijatee achii ba'uu dandeessutti yeroo gaariinaaf qabaadha laayik sheer godhaa isiniin jedha yaada qabdan immoo koomentii jalatti akkaataa ittiin furuu danda'u irree kaa'aa fi